Ashamaa harka fuudhee sirra jirtu hordoftoota Zaaraa intarteementii nageenya kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Namoonni yuutuubii kiyyaaf haarawaa taatan diimaa san tuqxanii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Faamilii kiyya ta'a. Namoonni dura jala jirtan laayikii tuqaa. Har'a wanta haarawaa tokko qabadhee dhufe inni sun maalidha jettanii walumaan laalla hanga yuutuubii fayyadamuu eegale shamaruma gammachiisutti jira. Har'a immoo shamaraa fi dhiira walitti qabee isin hunda gaafii isinii dhiyeessaa jechuudha. Maal akka isin gaafadhus walumaan laalla. Gaafii kana irratti hirmaadha. Dhiirris shamarris hundi keessanuu hundaafuu wal qixa jechuudha gaafiin kuni. Gaafiin kiyya maal inni tokkoffaa gaafa ati dhalattu umriin kee meeqa? Guyyaa gaafa ati dhalattu umrii kan keessa ammaa osoo hin taane jechuudha. Gaafa jalqaba dhalattu. Gaafii kana yeroo tokko yuutuubii mucayyoo irratti qopheessine namni baay'ee yaalee dhabee nama tokkochatu argate. Yaala isinis namni gaafii kana argatte sarpiraayizii qabda ni badhaafamta. Gaafa ati dhalattu umriin kee meeqa? Gaafii lammaffaa jaalalli si qabee beekaa? Dhugaadhuma jaalalli si qabee beekaa? Yeroo si qabe san maaltu sitti dhagahame? Jawu namni jaalalli hin qabne hin jiru. Gaafii sadaffaa gaafa jalqaba jaalalli si qabu maaltu si mudate? Yookiin nama akkamii jaallatte? Nama jaallatte san fakkeenyaaf amma ani nama tokko jaalladhe ta'a namni an jaalladhe sun yeroo sanii fi nama akkamiiti? Maaltu sitti dhagahame? Yeroo jalqabaaf wanti yoo jalqaba hin beekne akka waa baay'ee nama gooti. Mee akkam isin goggooteedha gaafiin kiyya. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni yeroo jaalala gaafatan jechuudha. Namoonni dhiiraa jaalalli si qabee beekaa namaan hin jedhan. Abbaa manaa qabdaa yookiin jaalalli qabdaa akkas namaan jedhan. Amma deebii keessan duuba irratti eenyuun akka jaaladhu jaalalli eenyu irraa kana qabe isinitti himu. Eenyuun akka jaaladhu eenyuun irraa jaalalli akkana qabe pikchara isaa isinitti mul'isuuf deema. Isinitti agarsiisa. Garuu amma isinitti mul'isu. Eega gaafii kana isin deebii koomentii jalatti naa gootanii booda namoonni gaafii kana sirriitti deebistan badhaasa qabdanii isinitti mul'isa. Gaafii arfaffaa nama maal qabu jaallatta? Nama amala qabu moo nama qabeenya qabu moo nama darati furdaa yookiin waa'ee furdaa dubbachuuf ani baay'ee cuuceedha. Qallosi qaama hin qabu. Akkuma masan argatan kana nama akkamii jaallatta? Nama maal qabu jaallatta? Namarraa maal jaallattaadha? Gaafii shanaffaa wanti addunyaa kanarraa dinqisiifattu maalini? Maalidha wanti isin addunyaa kanarraa wanti kun na dinqisiisaa maal addunyaa kanarraa? Fakkeenyaaf anam akka kootti akka Zaaraatitti jechuudha. Waan dinqisiifadhu qaba wanta dinqisiifadhu wayiitu jira. Ati hoo maal dinqisiifatta? Tokko haga shanii qofa isin gaafadha. Viidiyoo hojjedhu keessatti akka viidiyoon isinitti dheeratu hin barbaadu. Sababa isin jaalladhuuf waan hojjedhu sa'aatii akka isinitti fudhatuu fi akka waan isin jedhu hin barbaadu. Akkam guddatee viidiyoo daqiiqaa 10 olii yuutuubii kiyyarra kaa'ee isin biizii godhuu hin barbaadu. Gaafii kana koomentii jalatti naa godhaa. Deebii keessan koomentii keessan dubbisee dhufee deebii isiniif laata. Eenyu akka argate eenyu gaafii kana seeraan akka deebise ani immoo viidiyoo hojjedhee jechuudha. Koomentiin osoo hin taane viidiyoon deebii isa shanan amma isin gaafadhe kana deebii viidiyoo hojjedhee viidiyoodhaan isin deebisa. Yaala carraa gaarii isinii haa ta'u. Gaafii tokkoffaa san keessattuu namni argate jechuudha. Gaafii kana yeroo tokkos yuutuubii irratti dhiyeessinee turre yuutuubiin kiyya osoo hin taane yuutuubii mucayyoo hiriyeetti gooteen. Nama meeqa nama koomentii baay'eetu yuutuubiin guddaa waan ta'eef koomentii baay'ee qaba. Nama tokkotu argate isaan keessaa jechuudha. Xumura reega namni sun argate nu jenne namoonni koomentii goggodhanii argatanii jiranii.
Kanaaf isinis yaala. Achirraan immoo gaafii tokko hanga 20 barraayitu jira. Ammas 5 hamma 10 isin dubbisaa akkasii isin dubbisaa deema. Hanga waan biraatii walitti dhufnuu fi turtiin keessan Zara Entertainment wajjin haa ta'u baay'ee isin jaalladha. Garuu YouTube kiyya kana hamilee itti godhaanaa guddisaa. YouTube guddaa yeroo dheeraa fayyadamaa turetu na jala sababa tokkoon qilleensa irraa bu'e. Sababa saniif anamma YouTube xiqqaa kana. Mee waa isin gaafadheen beeku kan mana guddisaa yaa Oromoo. Waa guddaa nu isin gaafadheen beeku takkatti waan isin gaafadhe takkatti na YouTube kana na hamilee itti godhaa yeroo gaarii qabadhaa isin jaalladhaa barri bara bilisummaa isin